argatanii dhabuu waaqayyoon nama baasu har'a jiraatanii boru fuula nama duraa dhabuu waaqayyoon kanallee nama baasu. Nagaa jaalalli waaqayyoo bakka faala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo viidiyoo biraatti walitti deebineeti jirra. Egaa viidiyoon kiyya inni har'aa immoo baay'ee wanta natti dhaga'amee fi eenyuma keenyattuu wanta dhaga'amu keessaa hanga namatti dhaga'amuu fi hangam akka ulfaatu osoo ana ta'e maal goona jennee hangam dhagaa caalaa akka namatti ulfaatu ni beekna jechuudha. Egaa torbeen kun torbee gaddaa fi torbee uummanni Oromoo martiyyuu gaddarra jirudha. Maaliif taanaan kaan balaa konkolaataatiin dhumaatii jira, kaan balaa namaatiin dhumaatii jira. Akkasuma immoo obboleettii keenya Ijjigaayyoo yeroo darbee hedduu gammaddee ilmoo deessee ji'a 9 guutuu garaatti ishii baattee har'a immoo erga dachee kanarratti uffa jettee gadi buufattee har'a immoo mucayyoo sana hargattee dhabuun waaqayyoon nama baasu gaa yeroo darbe argitan hedduu gammaddeeti jirti. Edda waaqayyoon kana naaf kennee anarree amiin jedhee fudhachuutiin qaba jettee baay'ee tokko gammaddeeti jirti. Jechoota ishii keessatti wanti yeroo darbe na gaddisiise tokko maal seetanii ilmoo dubaraa yoo naaf kenne qarshiin illee ittiin of keessaa baasee ilmoo sana of keessaa baasu qopheeffadhee tan jira jetti. Bakka kanatti dogoggora eenyumti keenya namoonni dhalli namaa kaan isaanii dhiira barbaada, kaan isaanii dubara barbaada. Hojii waaqayyoo immoo dhiira dubara kan kennu isa waan ta'eef akka hawwii keenya osoo hin taane akka waaqayyoon nuuf kennedha jechuudha. Ofii keenyaaf harka keenya bocannee garaa keessa ofiin keenya waan ta'eef so kanaafuu gaafa ishiin akkas jettu sana ani akka waan daa'ima qabu tokkotti natti dhaga'ame jechuudha. Lubbuu waaqayyoon uume waaqayyotu baasa jechuudha. Namoonni yeroo hundumaa yoo karaa amantaatiinis dhuftan amantaa kam keessattuyyuu ilmoo uumamte hin baasinaa jedha jechuudha. Kanaaf har'allee ishiin akkuma gammachuu isheetii akkuma lakki yoo dhiira ta'e nan guddifadha yoo dhalaa ta'e immoo of keessaan baase jetti sana immoo dhiiruma ta'eetii hargamee fi ija isheetiin erga laaltee booddee edda dachee kanarratti gadi fudattee hammattee jettee booda immoo hojii waaqayyoo hin beekamuti harkaatii kara fuula rabbii deemetii jira jechuudha. Asirratti maalidha? Har'a gaafa nuti as teenyee lafa teenyee dubbannu kana baay'ee nuti salphachuutii danda'a yookiin hangam akka ulfaatu beekuu dandeenya jechuudha. Hangam immoo warreen ilmoo hin godhanne hanga kana ni ulfaata jennee baay'ee yaaduu dhiisuu dandeenya. Garuu warreen ilmoo garaatti baatanii cinqa meeqa keessa darbanii erga immoo yeroon isaanii gahee dahanii immoo ilmoo isaanii harkaan qabatanii haammatanii dhungatanii hedduu itti gammadu jechuudha. Akkasuma namoota baay'eetu jira kaa ilmoo edda argatanii gammadanii harka isaaniitti baattatanii fuula isaanii dura otoo godhatanii jiranuu kan immoo harka kara fuula rabbi deemutu jira. Kun immoo kan uumes waaqayyoodha, kan kara isaatis fudhate waaqayyoodha jechuudha. Obboleettiin keenya kun chaalenjoota garaagaraa keessa darbitee har'a geessee har'a immoo edda geessee egaa waaqayyoon bakka lama ishee godhee ilmoon ishii sun immoo guddachuu fi hin dandeenye waaqayyoon jabina isheedhaaf haa kennu jenna. Baay'ee ulfaataa bakka sana buutanii otoo laallamee ilmoo jechuun kennaa waaqayyooti waan ta'eef isheedhaaf jettee bakka guddaa bakka cabdee kaatee gaafa immoo harkaan akkasiin qabattee haammattee boru dhabdu baay'ee ulfaata jechuudha. Warra haammatee dhabe osoo hin taane warra numaallee warra daa'ima hin godhanne ganaa godhanuuf hedduu takka namatti dhaga'ama. Maaf jennaan ilmoodha gammaddee itti dadhabdeera ji'a 9 cinqa faana argiteera. Waa hedduu keessa argiteera. Har'a immoo gaafa dachee irratti gadi fidattee haammattee boru ganama immoo gaafa dhabdu hedduu laphee nama cabsa jechuudha. Akka kootiitti baay'eetiin gadde. Maaliif jennaan kaleessa akkasiin faana rakkattee waaqayyoon umurii koo kanaan kana naaf kenne haalaan irra jiru kana keessatti ilmoo garaa kee keessatti uumame jettee hedduu itti gammaddee har'a immoo gaafa dhabdu baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Indi umdi keenyayyuu wanta gadduu qabnudha. Kanaaf ishii qofa miti hir'oonni ishiilleen akkasuma firoottan ishiillee hunda isaaniitiifuu jabina haa kennu. Ishiidhaaf illee homaa miti. Waaqayyoon kan namaa kennus kan namarraa fudhatus isa waan ta'eef waaqayyoon jajjabina ishiidhaaf haa kennuun jedha. Asumaanuu waa hedduu irraa barattu jechuudha. Ijjigaayyoo irraa jechuudha. Ijjigaayyoon nama baay'ee obsa qabdudha.
obsa qabaattee immoo of jajjabeessitee haala jirtu kana keessatti gaafa of jajjabeessitee yaa ta'u jettee gammachuudhaan fudhattu kana immoo nuti immoo maal irraa barannaa warri abdii kunnee namoota baay'eedha abdii kan kutanii dachee kanarra jiraatanii jiran lubbuudhumaan anguma namni jiraatu jiraanna jedhanii warreen jiraachatee jiran baay'eetu jiru garuu jireenyi akkas osoo hin taane jireenyi qormaata dhabdee inni ooftu jechuudha wanti hundumtuu namni kamiyyuu namni hin qoramne namni jireenya isaa keessatti hin qoramne karaa ilmoo daa'imsatiinis ta'e karuma haala jireenya garaagaraatiin namni qoramee hin beekne jireenya isaa kara fuulduraatti obsa godhachuu fi jireenya gaarii akka jiraachuu hin dandeenye hundumti keenya nu beekna jechuudha qormaanni gaafa isinitti baay'atu gammachuudhaan fudhaa jedha waaqayyoon kanaaf gaafa qoramnu sana waaqayyoo maaliif akkas na gootee maaliif lola deemna bakka waan tokko qoramne argine taanaan obsa keenya qabaachuu dhiisnee kara waaqayyoon arrabsuutti deemna osoo na jaallatte akkas na gootaa otoo maal na goote akkas na gootaa jenna lakki guyyaan of qaba malee guyyaan darbu ni jira boru har'i har'aa boruma guyyaa biraati kanaafuu yoo obsa qabaatte yoo qormaata sana keessa darbite boruree firii gaarii argamsiisuu dandeessa waan ta'eef kanaaf waaqayyoon jajjabina ishiidhaaf kennuun jedha dhugaa hedduu takka laphee kootti wanti na dhagaame keessa maaf jennaan kaleessa gammaddee waaqayyoon lama ishii godhe har'a immoo waaqayyumatu kenneef waan ta'eef isumatu irraa fudhate waan ta'eef ishiinillee ofitti gadduutii hin qabdu hundumti keessanuu warreen qaaman ishee bira jirtan irree jajjabeessuu hin dagatina har'a obboleettiin tuni baay'ee namatti dhaga'ama har'a jireenya ishii kana keessatti ilmoo argattee dhabuunis baay'ee ulfaataadha jechuudha ishee dhiisatii warruma lafaatittu baay'ee ulfaata nutti garuu gaafa callisneetuma akkasii hin teenyu baay'ee salphaa fakkaata jechuudha nutti ulfaachuu dhiisuu danda'a garuu ilmoo dhalattee dachee kanarratti fiddee gatii haadhummaatu kan beektu gaafa ilmoo asirratti fidatte jechuudha maaliif jennaan gaafa akkasumaan haati keenya akkasitti nu deessee edaa jechuutti dandeenya jechuudha edda gaafa ilmoo godhanneeti kanaafuu haati haarsaa guddaa qabdi jechuudha aarsan haati ilmoodhaaf kaffaltu hangana hin jedhamnedha jechuudha kanaafuu jabina isheedhaaf kennu warri qaaman bira jirtan irra jajjabeessan isiniin jira uummata oromoo maraaf jabina kennu kanaaf ulfaadhaa galatoomaa viidiyoon koo har'aa gadduma ishee kana ibsachuufan dhufe waan ta'eef ulfaadhaa